لا كم نقاد أمتي Jirra galata rabbii baga jiraattan. بقى ولا ما نجران بقى نقان لفت Amiin baga nagayaan na eegdan sinilleen. قافي كبدا إسلام مرة Gaaffii ani qabu gaafuma isin wal mormaa turtanirra yoo ta'e malee gaaffii biraan qabu. Ani siluma dheengaddallee isinitti himeen ture waa'ee koo amantiin qabu isiniin jedheen ture. Xiqsii illee iddoo akkasii naaf jettee akka nan gaafanneefini si galee. إيش ركون نجرش Asirra hundumti keenya yeroo asirra baanu waa tokko wal barsiisuuf ekeleen nama arrabsaa ekeleen nama arrabsaa arraba osoo hin taane wal barsiisnee dhugaa jiru walitti himnee wal amansiisuuf. Si galee ani ammoo amantiin qabu yeroon siin jedhu أكان karaa bakka rabbiin na baasa jedhetti ofiin of oofaa jira malee wangeelaanis deemaan jiru quraanaanis deemaan jiru sababni isaas hin filanne ganaa filatu tan jiraan. Akka asirraa ijoolleen siin mormaa turanitti eenyu mucoo isheen dura siin mormaa turte. Wangeela Ermiyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 9 natti fakkaate kaate dubbiste namni ilmoolee isaanii dubartiis dhiirotas qalatanii akka nyaatan nan godhaa jedha sagalichi. San dura lakkoofsa tokkorraa naa kaasisiin jechaa turte. Lakkoofsa tokkorraa ani immoo isuman sin dhaggeeffadhuun jala galee dubbiseef yoo as jala jiraatte haa dhaggeeffattu dheeni. Isheen musliimni akkasii maalidhaa sintu nama nyaata kun jechuun hin barbaachisu ture laala. Han jedhu wangeela irra jira waan ta'eef han jedhu macaaficha irra jira waan ta'eef lakki mee sababii akkanaatiif akkana jedha osoo siin jettee siin mormite natti tola ture. Garuu akka ati achirraa macaaficha irraa yookiis immoo aariidhaan deebisaa turte. Deebichi tokkorraa kaaseen dubbisee warri waaqayyoof hin abboomamne yookiis wanta isaan hin ajajne warri gochaa jiran kun akka walii isaanii nyaatan nan taasisaa jedha sagalichi. Warra anaaf hin abboomamne warra waan ani isaan hin ajajne aarsaa godhaa jiran walii isaanii akka nyaatan nan taasisaa biyyattiillee nan balleessaa jedha sagalichi. Tokko kana isheen yoo as jala jiraatte haa dhageessu inni jalqabaa kanuma jedha. Inni lammataa immoo Yesuus namas waaqas siin jechaa jiru. Sigalee Yesuus namas waaqas ta'uu danda'a ta'uu hin danda'u. Sababni isaa nama yoo ta'e nama waaqa yoo ta'e waaqa. Akkas jedheen baradhe yeroon xiqsiisallee qabu garuu Yesuus waaqa duruma ture jedhama. Dura ture akka itti na barsiisanii tan sitti himaa jira. Sagaleedhuma dura ture foon uffatee gara biyya lafaa dhufeedha. Dubree maaramiin dhiira wajjin hin ciisne ilaal dhiira wajjin wal qunnamtii hin goone uumaadhuma rabbiitu ati hin deessaa ilma hin deessa ol fuftee deessa jennaan anoo dhiira wajjin hin ciisne akkamiin da'uu danda'a gaaf jettu hin deessaa ilmi ati deessu kun fayyisaa ta'a jedhame sagalee jedhaan laal maariyaamiin. Sagalichumatu gadi of deebisee karaa maariyaamii kana mul'atuuf yookiis immoo biyya lafaa kanatti of argisiisee wantoota biyya lafaa kanarra jiru bifaan qaamaan of argisiisee irratti mul'achuu barbaadee natti fakkaate akka natti fakkaatutti. Egalee annaa Yesuus namarraa dhalatee yookiis immoo namadha kan isaan jedhanii siin morman waaqa jedhanii kan morman yoo waaqa jedhan dhuguma hafuura ganama ture haa jedhan yoo nama jedhan dubreetu da'ee tokkoffaa kaleessa maarra ganama
namni waaqa hin jiru nama seexanaati faa jechaa siin ture. Hattuun nama waaqa miti siin jedhe tokko. Ilma namaa miti. Lakki ilma namaa miti jedhe malee ilma namaa miti jedhe. Yaa hattuun nama kaasee hordofaan ture fani. Hattuun ilma namaa miti jedhe. Akkamitti ilma namaa hin taane hattuus haa ta'u qomaaxaas haa ta'u jaamaas haa ta'u ilmi namaa ilmuma namaati sii galee ilma namaa hin jedhamu hattuun ilma namaa hin jedhamu jedhe as jala jirta yoo ta'e abbaan sun ol seeni yookiis immoo jalaan dubbadhu ilma namaa miti jedhe laal hattuun ilma namaa ta'uu hin dandeessu jedhe haatis soobis naumaati እና waan mormanillee hin beekan sii gala wanta irratti morman obboleettiin keenya isheen amma irraa buute immoo isheen amma buute kun qabsootti galte deemte osuma si waliin haasawaa gochaa jirtu osoo si wajjin wal amansiisaa jirtu qabsoo galte beekta waa'ee oromummaa waa'ee qubee afaan oromootti galte kuni ta'uu hin qabu. Yoo amantiidhaan wal amansiisuudhaan walitti deemama ta'e wal amansiisu malee lola yookiin qabsoo miti iddoon kun dirree jannataa ittiin galamanidha wal barsiisnadha malee dirree lola qabsoo itti wal barsiisnu miti inni kun. እና ከአረበትስ ሎልቱ አረባ hin beekna maalum biras jiraachuu baannu maalummaa isaanii hin dhageenya hin beekna amaaras tigrees ta'e guraagees ta'e oromoos ta'e amantiin intinidhaan hin daanga'u gosaan hin daanga'u sii galee musliima taate oromoo duwwaa miti ortodoksii taate amaara duwwaa miti musliima keessa inshallah gara waan beekii tokko deebinuuf inshallah yaa isa sin irratti wal lolaa turtaniifani sin amaara amantiin keessa maalidha si waliin jechaa turtaniifani እና ከንኮ kanuma fixadheera waan jiru immoo wal asraddaanii gara biraa ايوه ربين لافس ان شاء الله باذن الله اتمي اكم جرى قلبك يعني تقوسي اسلام ما في سلافو جچون نبي محمدين فكن فكنياتي نبي محمد عليه الصلاه والسلام ارجما ربي تو ثاني را وني اتمور بيتو جرا wanti ani mormu hin jiru ani gaafuma jalqaba liivii kana galu sitti meen ture bar islaamummaa ani hin jaaladha wantoota hin jaaladhuuf illee sii kaaseera wantoota hin jibbus sii kaaseen ture miti ግን ani kanarratti of amansiisee amanuullee hin danda'a keessoo koo of amansiisee islaaminaa fudhatuun hin danda'a kan koo itti deemna tari nama biraa yoo jala jiraate galchaati ayyo hundaafuu rabbiin siif haa laaffisu garuu qalbiin kee yoo jechuun qalbiin kee sin shakkini islaamummaan islaamummaan amantii dhugaa ta'uu hubattee rabbiin tokkicha ta'uu beeknaan akkasuma nabi Muhammad irraa shakkii yoon qabaatin waan islaamummaa irraa shakkii qabdu yoon qabaatin dhugaa dubbachuu fi yeroo ofitti hin kennini rabbiin namni guyyaa du'uun beeku anillee atillee irraa asirraa dubbanna malee guyyaa fuula rabbii deemnu hin beeknu rabbi tokkicha beeka kanaaf inshaallah biidhnillah abbaa saffaa galchaa ijoollee yoo jiraatan jala kana reefu argee ka'ee na jalaa miliqan hin laata hin jiran kuno kanaaf yeroo dhugaa dubbachuu fi guyyaan aduun kun yeroo sitti hin baatiin seentii nurra ammoo maleekaa atiidii fi raqiib jedhamu jira kan yeroo hunda hojii namaa hamtuuf khayrii barreessanii akkasumallee maleekaan du'aa guyyaatti yeroo baay'ee deddeebi'ee nama ilaalaa jedhani kanaaf ilmi namaa kamuu maleekaan lubbuu namaa fuutu jechuudha kanaafuu ilmi namaa yeroo du'uun beeku aga jiraate beeka malee aga jiraatu hin beeku islaamummaa irraa yoo shakkii hin qabaanne yoo islaamummaa irraa wanni shakkisiisu hin jiraanne inshaallah yeroo ofitti hin kennini jajjabaadhu inshaallah murteessi lubbuu kan kee amansiisi maaliif jennaan yaa lubbuu kiyya yoon
siin gargar ba'e jechuun ati foon yoon gargar baate lammata walitti deebi'uun hin jiru. Namni ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نمني إسلام ما أنا لا جراتي الدنيا خنا راديمة ويا آخرة من قويا ما تكل إسلام تيجرا ما لي في جنة ربي سبحانه وتعالى نمني مسلمة أو قدس أستاذ نمني مسلمة أكيد بدي جهنم كيستي زلالة من تاني ربي سبحانه وتعالى وان دبته جروف جتشور كنافي لبون كمو مسلمتون مسلمتات مالر لربي ندوينا ننجدا قويا دعاء مو نمني تكون نمني بيكون جر أني تري أرن دعاء بورن دعاء نمني بيكون جرو جتشو مالف جنان كل نفس ذائقة الموت وما تدري نفس بأي أرض تموت شوفتي لبور أدوان نمتورا أكسم اللي وما تدري نفس بأي أرض تموت ساعتي كم دودي بيا كم دودي ستي دودي لبون بيكتو تكنجر كان أفهمو نمني دوتي إيقاتو namni duutii eeggattu callisee of bira taa'uun hin jiru. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ka'ee galaa kan karaa deemu yoo ta'e karaa deemta yoo taate ati harka duwwaan baatu maallaqa qabaachuu qabda. Siigalee duru yeroo duriidha namni nyaataaf dhugaatii baadhatee deema. Arra garuu maallaqa baadhatee deema. Maallaqa inda'uma arra bara kana maallaqni qoftiyyuu ga'aa miti. Namallee biyya deemtu sana qabaachuu qabda. Of qopheessuu qabda. Kanaaf namni immoo akhraan ammoo ganda fagoodha ganda deebii hin qabne duunaan lammata deebi'uun hin jiru qormaataaf kaafamuudha malee kanaafuu jabaadhu yeroo ofitti hin kennini inshallah waan qo'attus qo'adhu waan qorattus qoradhu inshallah biidnillah rabbi si fadhaafis. Isinillee yeroo keessan naa keetanii akkana na gorsu keessan ناقلتهم السلام عليكم ورحمة الله إن وبركاته. شاء الله ربي يسيفها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتونا قاعدة فيالا. نجاج. دي كنا أستاذ أبو ماز فنورت لي سنتي مجانو جرا سيساجرتو. والله أنسو قدّا كباجرا. يا وين الدور إني عبدين وقت ورا. أنا مرة نانه أستاذ أبو ماز فارجي أبا علي فارجي روني. مجار mana يعني gari kana dafi galir anje de malif jennani wato ko antamma ni qoratu wanti ni dubbise sichi kulkulleeffate islaminna raiste wangela raiste wanti ni dubatti deeme sakatte sichi gaafiti ta wato kun jiru galamiti malif jennani amantaan qaborga jedhe amantaa isaa iddoo kaleessaatti deebi'eera bakka amma akkana madhalateetti jira jechuudha. Kan nama rakkisuusa kamii isa kaleessa namni itti meeshaan gaaffiitti ta'ee mataa keessa naanna'ee isa rakkisaa jiruu fi asii immoo rabbi tokkicha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaadha inni jedhu sun erga waa tokko shakkii sammuu isaa keessa hin jiraanne akkuma inni hin gaddatin hin jedhe maalinnani namni la anaa jedhee ta'uu isaan barbaadu kaleessas yoomiyyuu taanaan. Qoradhee iyyaafadhee maal jedheen kan inni gara garee kanatti iyyuu fide anaa jedhee taataanaan gaafaan anaa walitti dallannu deebi'ee rabbi isaa ganuu danda'a wanta ta'eef yoo naarraan iddoo immoo boru immoo deebi'ee bakka abbaan koo silaan jiru ana isaa jedheen amantaa ta'ee islimnaa fudhadhee boru immoo gara kaafirummaa kiyyattan deebi'ee hojjedhe waan intini ta'u miti. Kanaaf amma danda'ameeni waan wal deeggaruudhaaf asirratti nama ofiin isaatii lafaa ka'ee shaadana qabsaa isin hin jedhu maaliif isinitti miira bakka already shakkiin qaban islimnaarraa waa tokko shakkiin qabu nan jaalladha isin hin jedheera darbees immoo wantoota ati gaafattu kamiif iyyuu wanti na rakkisu hin jiru waan jedhu kaasa faallaa achi immoo ana caala hubateera innis welcome warra asirratti sadarkaa dhaqanii ilma namaa jechuun maal jechuudha gaafa jedhan addaggeen ilma namaa miti ilma namaa jechuun namuma gaarii gaariitti ilma namaatti jedhanii ganama inni wal falma as taa'ee waliin wajjin kolfaa ture. Inni haa waanatu natti dabalame natti tola akka nama tokkotti akka islaama tokkotti nan gammada gammachuu guddaan argadha. Natti dabalamuu isaa qabatu hin taane immoo maal beekama har'a akkamiin bulla boruuf ta'an innaa jennu boru wal arguun keenya maal beekama tikkeettiin nuti kan jiru
qadaaf qadariyaadha dhufee waa tokko ta'e taanaan nagaatti utuudhuma waan gaarii kanatti wal affeerru wal waamnu wal gorsinu anillee sinillee gaabbii ta'a abbaan dura du'uun beekamu waan ta'e yoo namni du'e inni gaabbu yoo inni du'e ani gaabbu sinillee deebitanii ayya mucaa akkas maal ta'e jettanii intini jechuurra utuu meemmee wanti sirriitti sin qulqulleeffatta sin gaafatta nuu jiraate malee isatti ammaaf wanti ani gaaffiidha gaaffiitti ta'ee isa rakkisaa wanti jedhu hin jiru. Daqiiqaan tokko iddoo guddaa qabdi fanii isinii kaasaa jira. Abumaas kanatti mee al tokko abdii itti naa gadhiisiiti. Sagalee isaanii kanas badaa yaadeera. Abdiin hin baanin se'a. Danda'a? Wayye. Nagaan siif haa ta'u jirtu? السلام عليكم ورحمة الله Nagaan hunduma وبركاته. keenyaaf haa Waalaikum ta'u. salaam Diinaas. Waan jedhu أبو أسف dubbadha. أستاذ جلال. نو دبت لك. Say something. اوكي أبو أسف ما شاء الله والله إنجد داني نمبوهن يروسين أكنت مشا كيسنيف سنت أجاهمه lubbuu mucaa keessanii baraaruudhaaf gara karaa dhugaa akka deebi'uuf amma kana carraaqxan hedduu tokko natti tole. Ani ofii koodhaan islaama hin. Abbaan koo fi haati koo garuu kufrii irratti du'an isinii galte. Maashaallah rabbi isinirraa jaalatu. Ani waanan jedhu yoo jiraate danda'aadhaan amma isa keessarraa dhufuu qaba jalqaba. Puush wal godhuun hin ta'u. Maaliif puush godhee of baasaa jechuudha boru. Kanaafuu isa keessaa waa dhufuu qaba. Ejjennoo fiirmi ta'e bakka ejjennoo dhaabbata wayii inni qabaatuu qaba. Waan isa keessatti gaaffii ta'u yoo jiraate ofirraa kiliir godhee inni disaayid godhuu qaba. Inni murteessuutu gaariidha. Ani akkasiin jedhan personally. Akkasii rabbi waan ofii jaalatu siifaa kennu ani kanumaan jedhan ustaaz dubbadha. Tole ayyee Tole, inshallah salaamu alaikum danda'u warahmatullahi wabarakatuh. gaafuma takka loojii wooma gaafadha jechuun eega nama colleedha. Galatoomeen wanti amma keessaatti dhufuu si kaasu isa ammaa kana wallaahi jedhee kakateennaan kawaa keessan deebi'u. Isuma haala ammatti jiru kanaan kanan godhu wallaahi jedhee taanaan abada waan san hin godhu. Eegala miti lammaffaa immoo akkuma sila sinii kaase yeroo jalqabaa tokkos akka kana quraana iyyuu jalqabee baay'ee amma tokko deemee nama jedhetuyyi jidduudhaan dhaqee dhimma san keessa galee baga galeeyyuan natti tole maaliifi hubatee deebi'uunsaa gaariidhaan turre waan ta'eef peenxee san keessa hin turre ortodoksiin immoo akkanumaan akkuma sila sinii kaase girgiddaadhuma laantinee jenneetuma dudduuma dhaabbannee waa tokko tokko jechuu malee amma kana icciitti isaa namni baree hordofaa ture hin jiru waan ta'eef kan protestaantii garuu itti amanee itti galee egaa rabbi mee waan gootusumatu beekadhe tana rabbi maxxanniise laalee hunda isaa waa hundayyuu bareetii amma deebi'ee ofii isaatii wantoonni hedduu gaaffiitti ta'anii deebii dhabnaaniyyi deebi'ee egaa rabbii ani kana booda as deemee achi deemee wanti ani intini jedhu hin jiru iddoo kana dhaqnaa waan akkanaa arge iddoo sana dhaqnaa waan akkanaa arge kanaaf yaada jedhu wantichi kun isuma biraa naa dhufe malee ofii kiyyaa waamee humnaan koottas galii koottaa kana ta'e jedhe waan ani dhiibbaa irratti miti dhiibbaa sonnaan hin ta'u isin jechuu barbaadeen. Meetii jirtu ustaaz meetii jirtu. Oh danda'a? Abshir thank you abdi. Wayye. Baga jiraatte fayyaa qabdaate obbo dura fayyaa dursa. Ameen. Dhugaadha. Fayyaa dursa. Osoo fayyaan qabaanne tiktook irra dhufna. Anaafeetis dabalatee namoonni hundinuu Hin dhufu. akkas. Hin dhufnu. Nama fayyaa qabu waa barata. Nama fayyaa qabu fuudhaaf heerumallee yaada. Hojiillee yaada. Waan adda addaatiif yaada. Yoo fayyaan qabaanne fayyaa priority fayyaa dursa fayyaa kanaaf jedha gariin mana yaalaa algaarra ciisee miti.
Eh? Dhugaadha. Akkasiime. Sanirraa nama fayyaa nu Dhugaadha godhee maal dhugaadha. nama maraataa nu hin goone nama nurra bareedu tan nurra bareedu maraattuu meeqa argita karaa irratti hin argitu Dhugaadha. akkasumaame jira moo hin jiru neetworkii isaatiin se'a neetworkii kiyya Jira mukaan jira. isaa Guutee malee. guute abbaa qabeenyaa meeqaa jira kan biraa dhukkubsatu kan fayyaa biraa dhabe qabeenya isaa biraa hin jiru Guutee baay'ee jira. bareedaadha waan jedhu aqlii nuu kan okay fakkeenyaaf warri telefoona kana tolche hafuura qulqulluu fayyadamanii deeggaraniiti moo sammuu isaanii fayyadamanii telefoona kana xayyaara tolchan xayyaara akkana si gubbaa xayyaara si gubbaa deemu argita moo hin argitu Nin argaan. jarri kun maaliif fayyadamee waan kana tolche hafuura qulqulluu moo sammuutti Sammuutti. goobas atoo sammuu ni qabdaami itti ni fayyadamtaa Nin fayyadama. eeshi eega ayyee anillee naan fayyadama tole waaqayyoon jabaa dandaadha dura waaqayyoon ni jira jettee ni amantaa waaqni jira jettee amantaa uumaan jira jettee amantaa bantiiwwan waaqaa fi lafaa kana kan hogganu Nan amana. biyyi lafaa Itoophiyaa Ameerikaa biyyoonni lafaa kun mootummaa ni qaba jettee amantamu namantu Nan amanaan. yoo mootummaan tokko keessa hin jiraanne biyyi tokko akkam taati Mootummaa rabbii moo mootummaa namaa? mootummaa nama biyyi takka amma Itoophiyaan mootummaa osoo hin qabaanne akkam taati sirnaan namni wal keessa deemee naggatatee barate olii gadi deema Raftee ka'uun hin ulfaata. akkas tole dhugaa fi dharaa sammuma tana namni adda baafataa ragaa wajjini amma fakkeenyaaf karaarra deemta birrii miliyoona takka karaa argatta birrii meeqa miliyoona takka karaarraa osuma deemtu mangadi irratti argata birri saniin fudhattamoo maatii teetti dhoyitee birriin argadheettee takka hiriyoota keetti dhoyitee birriin argadhee niin fudhadhamoo niin dhiisettee namaan mari'atta Mari'attu. maaf Wantichi waan na fayyaduuf dhoksuma fudhachuun hawayya malee akkas deemee borutti deebi'ee iddoo sana waan hin arganneef. goobas har'a dhugaa tokko argite Yaa. borumtii tante barii boru ganamaa kana bari'uudhaaf are you sure dhibbarraa dhibbatti yaqiinsitee dhibbarraa dhibbatti dhugaadha borumtii hin jiraattaa lubbuudhaan hafuuraa fi fooniin wal keessa hin jiraattaa guyyaatti aanu baatiitti aanu waggaatti aanu hin jiraadhaa ati gaarantiidha namni ballama siisee na jira Hin jiru. harka rabbii jirti tole Haadha daqiiqaa muraasallee akkan jiraadhu hin beeku rabbiin harka Akkana. yoo ta'e dhugaa keeti daqiiqaa muraasan hin jiraadha jedhee hin amanuun. tole Sababni Abiyyi- isaa guyyaan itti duutu hin beekamu. hin beekamu saniif biyya lafaa kanarra amantii meeqa beekame ani amantii laa kiristaana pheenxee ortodoksii waaqeffataa muslima amantoota hindii budaayizim judaayizim kan jedhu kan amantii kana dhageessees argite moo hin argine kan jiru Argeera argeera. amantiin kun hundi amantii sirrii teettee ni amantaa sammuu teetiin moo takkuma qofaa sirrii jettee amanta Anillee si waliin illee har'a haasawee Ustaaz Abdii waliin haasa'an ture. Okay. Amantii kiristaanummaa keessan hin ture, pirootestaantummaa keessan hin ture, musliimummaa keessan hin ture jechuudha. Tole. San hunda keessaa ka'anii itti gammachuu qabu yookiis immoo keessoon koo na fedhu musliimummaadha. Sababni isaa Alhamdulillah. irra deebi'ee si kaasuun hin danda'a. Tole. Bareeda maatu. Eega akkas taate. Yoo homaatu hafe wayya beektaa? Abshir Yoo abshir. hafe wayya maaliif akka hin jenne yoo hafe wayya sababni isaa waan argin hin qaba Dhuga. musliimummaa keessa waan argin hin qaba waan dhageen hin qaba Masha Allah. pheenxee keessa waan argin hin qaba waan
dhageenii qaba. Goobas. Ortodoksii illee hagas mara hin hordofne jechuudha. Bareedaadha. Annaa Akkas. So eega dhugaan bakka jiraatu beeyte eega gartee sammuullee itti fayyadamaa jedha. Wangeelinis waaqayyoolleen sammuu keessan xinxaala itti yaada waan tokko qoradha gartee fudhachuudhaan duratti itti yaada laalaati gartee isa gaarii isa hamaa addaan baafadhaa fudhadhaa jedha. Eega sammuu rabbi nuu kennee maraataa rabbi nuu godhin addaa baranne mee maaltu islaamummaa beeytu sanirraa maaltu irraa si qabe jettee maaltu gartee akka islaamummaa tanan fudhanne maaltu si godha gufu waan isitti ta'e maal gaafadhu. wanti gufuu natti ta'e hin jiru garuu abdii baaseen ture. Yeroon islaaminaa keessa ture quraana illee badaa qara'aan ture. Bakka wantoota intini jedhan dafeen qabadha ture. Dhugaa dubbatuuf jechuudha. Faazariin sinitti meeqee wallaahis jennaan kiristoosis jennaan dhugaa jennaan maaf abbaan barbaadiin duune ani keessan garagalu. Unat jennaan unatidha bakka na biratti jechuudha. Nama pheenxee ta'e wallahi nama musliima ta'e kiristoos jedhu hin jaaladhu. Iddoo dhugaan jirturra inni hundaa hin sobu wallahi jennaan duubatti hin deebi'u. Maashaallah. Anna haga yoona abdiidhaan duraan waa'ee xiksii nan gaafatin jedheen hin ture. Okay. Quraana juuzii sadii yookiin juuzii sadii yookiin juuzii lama sammuudhaan si qara'uun hin danda'a. Egaan irraa fagaadhee gara waggaa 6 hin ta'a. Waggaa 7 waan akkasii hin ta'a. Haga yoona hin waan irraan fadheen jiru si galee sammuudhumatti haffazeen jira. Rabbi si alaafisu dirqamni hin jiru. Beeksii wangeelaa garuu beeksii wangeelaa lakkoofsa takka naa laadhu osoo itti si laachuu hin danda'u. Yoo si argisiisan nama beektaa minuu nin dubbisa. Oromiffas nin dubbisa. Amaariffas waan barbaade nin dubbisa. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Eenyu sama? Haasawu jiru. Eenyu? Salaamu alaikum. Anaayyuu waa gaafachuu barbaadeeti. Eh? Anaayyuu waa gaafachuu barbaadeeti. Eenyu gaafatta? Isin waa gaafachuuf. Ma haasawu jirraa mi'amma? Eshi. Hin gaafatta maatu abshiru. Nagaa eega gaafatte akkasumatti muti godhu hin gaafatta. Eega saniifuu danda'a eega sii galee yaani dhugaan waan mariin qabdu duuti namaan hin eeggattu waan bira dhaabbattuuf hin jiru shahaadaa jechuun rabbiif dhugaa baanii. Which one? The Quran or what? The one here? I don't know. So eega sii galee rabbii tokkicha qofa masakamuu nabi Muhammad ergama Yesuus ergamaa ta'u Abrahaam nabiyyoota raajota hunda ergamaa ta'u fudhachuu hangasuma malee kan biraa hin jiru. Which one? Check in the thing. I don't know. Aku tanya si Adi sebakasan. It's gone maybe. Yeah. Diva mana jole na seise. Tani shahadaran turin rabbi tokko masakami. Achi booda seentee ton barachuun barnoota namni xumuruun jiru addunyaa kanarra jiraate guyyumarraa itti fufa. Nyaataas namni guyyaarraa xumuruun jiru. Tuma fufaan jiraatu ton qaduutatti. Saniif maatii ta'eeti hojii walitti dammaramin si jira. Yoo lafumaa fudhattees gammachuun nu dhagahama. Yoo dhiistees lubbuma ta'eetii fi yoo fudhattees ta'eetuma jenna. Atuu waan waa beektuuf jecha asuma yaadachiisuuf kanumaan siin jaa inshaallah galatoon. Isaayyaas kanatti dabarra. Kootu guyyaa murteeffatte hin turini. Isaayyaas maal jetteeti? Jechuun ani islaamuma. Ayyee. Wanta isaa kana maal gochuu fi nabiyyoota hunda keessaa wama isaa kana bichaa dhisaniiti irra deddeebi'aa qaaqan. Eenyu? Gizee baay'ee isaa. Jarri nuti immoo eenyu banta jechuun kiristaanaatu waaqa jedhee fudhatere.
namni martinuu homa isaa kana babbaa isaa qaaqa. Ka waanuma qaaqamuu qabu. Waaqa jedhanii waan isaa kana waa'ee isaa kana waaqa jedhanii nuti argama jennaani quraannis wangeelinis ani kanuma lallabu ka maal goonare. Nama gartee dinqii namaa miti qunnamtii salaatiin dhalanne abbaa malee dubartii irraa dhalate kanaaf inni waaqa goonaa jedhan. Ta'ii rabbi dacha rabbiitiin waruu humminuu jedhanii kanuma ka Isaayyaas koo. Akkasuma kanumaaf lallabna waan biraatii waan yeroo wal dhabu jiru Yesuus waaqaa miti malee waan biraatii mi akkasi. Jarana rukuta taaptaapee malee miliyoona hin galle inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jenne gaama. Malee numa 800tti dhiyaatantu jirtanii 700 wayii yeroo tokkichaa miliyoona galchuu hin dandeenye. Booda mana ustaada waliis akkana godhina. Isa eeguma 15tti miliyoonaan dho'itan dheengata miliyoona meeqa lama maaliin. Kuma 100 maal dho'itan sheeringis. Ka isaa kuma 200 300 sheeringii kaan miliyoona 5 6 mana lee jabeessa neetworkii daataa ustaadaa jabeessa. Inni bakka fadhee taa'etuma haasaa wangeela ittiin qophaa'u. Bakka fadhee taa'etuma karaarra jiraatus mana jiraatus salaata keessa waan hin ta'in bakka hundaanii haasaa'u inni. Kanaaf itti qophaa'u qabdan isin hojiin teessan taap waan qabdaniin kallattii hundaan gaacheen hawaasa waan inni ta'uu qabdan jechuudha. Mana garee shaadaa addunyaarraa leellisuu qabdi jiran. Siyaasaa leelliftan geema leellistanii miti. Kana waan rabbiin irraa isin gaafatu dhugaa rabbii. Kaan illee kanuma irraa isin gaafatu dirqama kana rabbi isin irraa kaa'e. Waliigallee beekamtan bar bakka hunda seentanii jirtanii bar. Waliigallee federaala taatanii bar. Lafarrattis sooshaal miidiyaa irrattis. Waan taphaatitti. So saniif rabbi subhaanahu wa ta'ala laaffisu akkasiin jedha. Mee namni kiristaanaan jiru jedhan. Duree isin irraa dhaggeeffatu. Fuullee nagaa. Biiftuu akkamati? Nagaa. Ayyee baga nagaa taatanii.